nama kaaniin illee keessumaa meen alaala dubartii hayaa qabdu kabajaa qabdu numa jeeni saahiba kiyya tokko jira amma hin dubbadhu mana kiyya dhufaa mana isaanii dhaqaa wal jaalannaa waliin rafnaa waliin nyaannaa akkuma tasaa gaafan tokko mana isaanii wal seenuu mucayyoon bareeda takka barrii duratti argee manuma isaanii keessatti aboo eegasitti mee maal goota tun yoo dhiyeessa banne ajaa'ibaati tunuu godhaa biraandiidha jeen bara akkana naan jee hayyee aboo tanumattuu ammootiin hin deemi rakkoon qabuu bakka dubbadhu jee warra biran geessee warri lamaan walitti dhufee wal baratanii eegana ergadhu jedhanii ni ergadhee kutaadha sadi baratti nikaayanii hidhadhee erga san booda wanni kutaa meeqa baratti jettee ifama? Kutaa sadaffaa baratti sadi. Kutaa sadi moo? Kutaa sadi baratti xiqqoodha. Ana wanni kaana hidhanii sargii waggaa 4 yookaan 3 eeginaan jaasitti kennu ayyee jeen ni barsiifadha rakkoon qabu jee akkasumatti taa'ee erga san booda wanni kulliin ammoo rabbuma oofaa mudannoon na mudatte homa san irra na mudatte jennaan aarii as deebi'ee mobaala harkaa qabaa. Mobaala kana ammoo namni olii gadi kukkutee waan jalatti kukkutee olii gadi oofaan beeku. Akkuma manaa maatii waliin haasa'utti akkuma kana se'a. Kalimaan takka karaan beekne rabbiin ol si fuudhaa beeki. Rabbiin quraana keessatti wanni tokko sharrii seetanii bal huwa khayrun lakum isinii khayrii jedha. Wanni an dubbadhe sun nama hedduu sharrii taatee keessaa alaan natti admaa godhanii turanii ani niyyaayyuu hin qabu moobaayila kana waan namni olii gadi kukkutullee hin beeku achumarratti akka nama kitaaba irratti barreeffatee qara'ee wayii akka walalootti qaqqara'e kiyu jechuun amma roobe daamana fakkaatu namma gatiin itti baasee fi maariin itti baasee na fuuldura amma kaa jedhe aboo hikmaa kenname wannan jedhuuf kana hikmaa wayii katabadhe hin kataban akka walalootti qara'ee akka walalootti waan san dhuga makaati duniyaa maraa walitti qabattee lafa kontiraata kennattee waan qabdu kuttee yoo mudannoon akkanaa si mudatu lafti tuni samii si fakkaatti samiin lafa si fakkaatti omaan dubbanne achirratti waan qara'e san akkasuma qara'e kanan beeku maaliifi wanni an qara'eef goddanyaa akkana godha anaa quraana qara'ee kitaaba rabbii qara'ee galee akkana na godhe saahiba manatti hin galfatina saahiba waliin hin mari'atina waan fuutanillee ittiin dubbatina manatti illee hin galchina alatti qallaba saahibni keessan ala haa ta'u mana hin barsiisina jechuu haa irraa hubatuufi nam malee ani garanaan eebii mucayyoo tuqeeyyuu rabbii hajjii na dhaabeen kakadhe qubayyuu hin qabu mutakka quban qabu sa'a afurii irratti agarraa yaadadha TV gubbatti haasa'e sa'a wayita namni daddawwalee maal taatan ishee kabara bakka mara isintu jira maa waan akkanaa dubbatte amma kaasanaan jedhee namni daddawwalee ani kaasuuyyuu hin beeku nama wii bira fidee kaasinaan jedhanii mee kaasii jedheen FB gubbaa isa kaase edaa hattuun qaata olii gadi kukkuttee bara hattuun kukkuttee olii gadi hin jette wanni sun achiin ammootiin anaa keerii ta'ee namni martuu jechuun amma ka roobe edaa mana fakkaatu amma kaa jedhe anaa mudannoo nama ammoo haasawa kana hojiirra oolchee waan itti dhufu kulli haasawa san jedha akkasan mudannoo sanirra ture mudannoo kiyya sana ammoo osoo hin beekin itti yaadeetiin miti gara sooshaal miidiyaa dhufu ittiin beekamtii argatuun fi miti tasa waan jedhe waan rabbiin afaaniin akaa'e mudannoo jabaa waan ta'eef waan namni olii gadi murullee hin beeku eebii mucayyoo tuqe jechuullee hin beeku saahibni saahiba akkana godhe irraa haa baratanii bicha barumsa kennuuf malee homaa bakka kana gayaa tanaan gayaallee hin beeyne rabbiin ammootiin waan tokko sharrii seetanii isinii keerii jedha har'a ammootiin illaan namni hin jenne hin jiruu siin jechuudha barbaada. Dubbiin namni gariin akka biratti warreen fudhatan warreen eebii micoodhaa ishee baasee meebii akkasitti warri fudhatan dhugaadha mudannoon saahibaa fi waan garagaraati wanni akkanaa nama mudate ishee mudannoo akkanaati namoota akkanaaf irraa fageessaa jechuu ergaa san dabarsuu barbaadeeti dubbiin bal'attee sheekaanis achumaanuu hawaasa biratti fudhatama argatee akkuma inni jeegaa rabbiin farra keessaa ittiin nama baasuu hin dhabu sharrii fakkeessee khayrii godhee sii baasaa galatoomii baga addaan nu baaftee saniifuu saahiba firraa eegaa jechuudha wanni akkasii gartee saahiboota saahiba firraa eegaa qofaa miti ani agarraa
eebba qabu yookaan gammachuu wayii yoo waan godha waan qala jedhee nama waama nama wayita waame ufii kiyya harka dhiqa malee jaartii xiyya harka hin dhiqachiisu durriyyee mana jirti. Hattuudha beeki harka dhiqataa ollaal. Intala ollaal abar. Hattuu bar. Hattuu bar. Hattuudha. Harka dhiqataa ollaala. Ittiin kennu. Yeroo ammaa jaartii bareedee yoo si jalatti argee sheetichi gadhiise yoom xalaaqa yoom irraa du'a jedha. Hattuudha beeki. Wallahi dhugaa. Yoom gadhiise yoom xalaaqa yoom irraa du'a jedha. Akkasii ofirraa eega akka ammoo xahaaraa najis ofirraa eeganitti an wayita manattuu nama waame harka kiyyaan bishaan irraa dhiqa malee niitii tiyyaan dhaqii irraa dhiqin jedhu hattu jira. Wallahi dhugaa isaati. Zamana ispeeshaalii zamana ammaa kanatti zamanni badee jira. Sheekhaan dhugaa isaati. Galatoom sheekhaa ulfaadhu. Mee ajandaa hedduutu gaa deemuu ture eefa karaa miidiyaa dhuftanii gaan ajandaa akkana jiru keessaa immoo taniin qaqqabadde keessaa nutti as dhiyaattu keessaa takka kaasnaa. Akkumaan keessaanillee siin jee gaafiileen si gaggaafadhu gaafiileen siin taane yoo nuti jiraatte abdeetana irra dabarraa yoo jettee irra dabarraa takka rakkoon qabu gaafiilee ajandaalee as dhiyaattu keessaa ajandaa hedduutu deemuu ture. Kadheenya kanaa immoo obboleessa keenya murtii guutuu waliin. Kaniin duratti waan si qabadhu ani nama artistii miti amma na beekanii sabboonaa dhalleedha nama diiniiti. Nama diinii biratti oma diinii irraan baafnee fi oma ammootiin kalimaa bareeda itti haasa'an wayita gaafatan illee ani gaafii ati qopheessitellee ija kiyyaan hin argine. Isheen laal. Maaliif? Naa ergi biizii ture qabsoorra jira bara namni qabsoo harka biyyi jabbate qabsoorra malee amma yara dabaaluu jettan ilaalle waan ati barreessite san situ beekaa waan diinii kiyyantuu fi kabajaa kiyyallee fi akkasitti gaafataa. Akkasitti waa takka hin jiru wanni badaan hin jiru rakki gaafii keessa abshir yoo an laalte jeetiin ture yoo laalin hayyee waan badaan waa takka keessa hin jiru wanni hundi waan ta'ee jiru. Tole gara ajandaa sanitti deemnaa dhiyootti egaa namoota dila miidiyaa kanarratti walitti bubuutanii haasawa mummurames ni agarraa. Ispeeshaalii obboleessi keenya ta'uun as gubbattis walitti dudubbattanii murtii guutuu obboleessi keenyas hidhamee ture. Achi keessatti sheekhaa roobeetu hidhee wanni jaamu hedduus dhagahuudha turre. Atilleen viidiyoo kan keekaa murtii guutoon walitti dubbattanii dhaadannoo walitti gootaniis arku ture. Sheekhaa roobee murtii guutoo siitu hiisise hidhaa isaa keessaa harka ni qabda. Harri duniyaa buraa kiraadha. Namni na haa jajuuf hin dubbadhu. Goota na haa jedhuuf hin dubbadhu. Sheekhi roobee nama akkana godhe. Bakka amma booda hin sodaanna fa'aa jedha garii. Nama akka keetii sodaatta nama fincaa'u baran. Nama aangoo qaba jedhee namarratti illee waa oofuu miti. Nama ammootiin feemasii jedhee namarratti gatii waa laallatu miti. Tarabbii ilaala malee nama homaayyuu miti. Foloorsi jannata na seensu duratti. Foloorsi dalagaa kiyya jannata na seensa. Ani nama biyyuu hedduu fi foloorsi hedduun isaa haa baay'atu isaa ol haa ta'u cinqamuu miti. Biyyoon kiyyaa kwaalitiin qabu bolowwan kiyyaa. Qoree shuukaa keessa dhaabadhee si gadhiisa. Laaltu ilaalu bakka abiddaa nama cinqamuu miti. Ibaadaan salaata asraa takkitti rabbi bira naa dhayitee je'ee nama. Ammoo rabbii kiyyatti booyu. Laayikii na argattee rabbi biraa dalagaan tiyye jedhe. San waan ta'eef ati bor ibidda rabbii jalaa nan baaftu. Homaa ati na adanna buuke homaa naan godhu. Ani zulmii keessa harkaan kaayadhu. Rabbitu na gaafata. Dura dursoo murtii guutoon saba Oromooti. Anis saba Oromooti. Oromummaa walii qabnaa, Islaamummaa walii qabna. Islaamummaan ammoo waan guddaadha. Funyoon Islaamummaa waan guddaadha. Hawaasa idil addunyaa kana keessa jiran kana keessa murtii guutoo waan godheetii miti. Akka murtii guutoo dubbatu. Murtii guutoon daangaa na dabreetii miti. Ani daangaa itti dabreetii miti. Lafa walirraa binneetii miti. Mana walirraa binneetii miti. Maaliif uummata kana mara keessaa murtii guutoo dubbata? Akkaataa itti dubbadhe qaba. Waan tokko yoo dhufe bar ajandaan tokko yoo dhufe waan asirra dubbatamuuf waan karaa keessaan dubbatamuu qaba. Guutoon akkuma nama kaamiituu feemasiidha. Ani san dura murtii guutoo iyyuu hin beekuyyuu. Kanii magaalaa roobee dhufa. Rabbi ajjiina dhaabeen kakadhe. Kadhartii takka keessa hin jiru. Kanii
murtii guutoon nama waliin magaalaa roobee dhufee namatu dhufe naan jedhanii naa dawwalan nama beekama dhufe beekottu naan jedhan matoora yabbadhee dhufe mana nyaata diimaa biratti illaalaan isa kanaa barnaan jedhan eenyuun murtii guutoo jedhamaan beektu isatti wallaahi hin beeku jeen ani siin jaaladhaas nama si dinqisiifaturraa naan jedhe murtii guutoo naan jedhee muka wayii jalatti suuraa na kaafate kootii kiyya guddaa wayii qabaan kootii guddaa kootii babarruu tokko guddaa wayii godhadhee dhufe muka jalatti akkuma biratti suuraa na kaafatee kun illee goddanyaan isaa sun eenyuun suuraa na kaafate waliin dhufan goddanyaan isaa yogguun an dabree daqiiqaa 3 moo maaliin zoorre wayitaa matoora irraa bu'e kana jedhu fi biibanu suuraan kiyya achirra jira qaata lattafee murtii guutoo daqiiqaa 3 moo furatu jedhu guri hin beeku ture achi booda argaa ture malee hin beeku achi dura murtii guutoon ani murtii guutoo keessa hidhamuu isaa kana keessa harka qaba hin qabas hin qabus tokko murtii guutoo natti dhufanii abbaan qabeenyi jalaa badee viidiyoo nan mul'isee ijoollee tana tannan keessaa kana beeytanaan jennaan eeni beeku maa akkana na godhe rabbii jedhe namni ammootiin biraa itti dhaqu hin jiru ani numa isin hordofu ijoollee tiyyallee beeytan jedhanii na dhufanii na iyyatan waan jiru kullii ragaadhaan natti fidan hin dubbanne karaa keessaatiin gaafadhe afaan saalaatiin haadha tiyya arrabse ilkiidhaan namni wayii sagalee isaa ta'uun beeku na arrabsan abbaa shittootti keessaan gaafadhu nama kanatti dhiyaatta asirra bahuun dura waan kana haa galchisiise hin dadhabee abbaan shittoos miiseejii kinu asirra jira abbaan shittoollee isinitti haayimu an dadhabee homaa ammootiin gara biraatti deemaa naan jedhe hindinnaan viidiyoo takka dalage kaan ka jedhu tiktookarri magaalaa roobee dhuftee abbaa qabeenyaa 500 zarafte osoo an suuraa asirratti sin baasin lafi jedhe hagana bichaa dubbadha hindi dame silkiidhaan hedduun dadawwalamee na arrabsuun jalqabame silkii seef gatadhe ani silkii waan dawwalamee waytuma kana suuraa fi waqiyaadhaan ol baasuu danda'an naagalee madhiise ahaa kana isa taate dubbatta namni hayxi namaa irra jirtu gabra biyya abbaa qabdi baale biyya guntaati biyya hayyuuti salamatan الأقوى بالمتي رسولا دي بسيسي حتى في مدينة بأنا ويدي إكو بيانتي جنان تيسي أجيفتي هوري أوفتي درت سلامة الأقوى harkaa deebise ana ibnul aqwa iigu yoom rudda ije ana ibnul aqwa iigu yaa jaleen salphattu biyya abbaa qabdii zaraftanii deemtanii jedhee irraa deebisiise biyya abbaa qabdii sheekaa roobeetu keessa jira hin deebista jedheen birrii 500 namticha zarafte san jam jedhi jedhee murtii guutoo dubbadha waa'ee harargeen dubbanne waa'ee gandaan dubbanne isuma qofa dubbadha achiin innis kallattiin silaa anaa waa jechuu qaba aboo kuma isin argitan sana malamoo wayi ufarrabsin haaree nuti harargeen ka akkanaati ufdaaduma jammata nuti harargeen ka akkanaati warra makiinaa qabu warra makiinaa maalii olii kenna nuti maaliif akkana nu gootan ganduma galche eegana arraba sana immoo sikkoomandoo akkana maalii duubaan dhaabattan nuun jedhe zim jedhean waraqaa baasanii natti fidan waraqaan in aggadame ka akkaawuntii isaa aggadame kan Nigdi baankii ka ammootiin teelee birrii aggadame baasanii natti fidanii inoo waraqaan birrii natti ammoo sirra aggadame illee in deebifta moo hin deebifta
anatu si fidaa jedheen anatu si fida siin irratti siidee jedhee viidiyoo siin irratti siidee anas si fidaa anatu federaala irraa waraqaa si baasee iyyuu jedheen viidiyoo Giyoorgis anas si baasee iyyuu jedheen agas jedhee dhiise eegana abbaan qabeenyaa in iyyata ka ol gamaa gamana fiigee in iyyatee ol iyyatee abbaa qabsiifatu kana hedduu sooshaal miidiyaan kun yeroo san ajandaa ta'ee jennaan mee taragaaggaa jedheen anammaa miti. Duuta dagachiisanii waan tokko kaasanii fedhe ta'e yoo haqaan itti dhayitee haqaan dhiifama gaafattee akkana jette nama si dhiisu nama ibaadaa rabbii qabu garuu abbaa sanis hin miidhe maaliif tuffatee abbaanis nama itti ergee ijoolleen isaayyuu eega dhageette dhayitee harkaan hin qabne nama itti ergitee tuffatee abbaallee tuffatee innaan illiqii seenee abbaan illee finfinnee galee finfinnee nama itti godhatanii akkasitti chippaaziidhaan bakka inni jiru yeroo meeqa malaallasanii akkasitti qabgatanii qabatan. Ani abbaa haqaa sanii falmadhe malee murtii guutoo qabsiisuu keessatti gaheen an qabu waraqaa abbaan na fide san kinoo ragaadha kinoo ko ammootiin akkana jedhee mul'isu malee jala bu'ee too bakka mara deemeetiin hin jedhe abbaa duniyaan irraa batte jala batee duniyaa isaa san qabsiifatee adaamarraa roobeetti galfatee ani roobeetti galfatu adaamarraa roobe dhufee jechuu eega hubadhe anillee eega arra gaaggaxadhe eega sun dhufee sobataati ka adda baafadhe warroonni jala fiidanii hoy hoy jettan murtii guutoon qabame baalee roobe dhaqaboo mana hidhaatitti gaafadhaa dhaqaa jedhe akkana jedhe alhamdulillahii jedhe gammachuun an gammade inni hidhamuu sanitti osoo hin tahin mataa nutti jabaatee inniin asirraa gandaan wal qoodee inniin asirraa kutaa wal nyaachisee sababaa inni ammootiin waa kutatti erkisee namni wal miidhee jedhe alhamdulillahii hii jedhe malee obboleessa keenya isa jibbeetii miti maal ilaalcha isaa jibbee dalagaa isaa jibbeeti malee ilaalcha isaa dalagaa fakkaata sanirraa deebi obboleessa kee sababaa sanii waa hedduu ta'aa ture inni ganda galchee an ganda takkan ture alhamdulillahi dhaqaa gaafadhaa warri acabcabiin jalaallee baalee roobeetti hidhamee jiraa jee beeksise achuma booda eegan beeksisi viidiyoon hin deeme warri qaama seeraa sanatti dawwalee wanni kun seeraan ammootiin qabamee nutu qabee abbaanis seeraan ammootiin nutti iyyatee seeraan qabatamee ati waan kana himuu hin qabdu viidiyoo san kaasinaan jennaan viidiyoo san ni kaase garuu warri muratee olii gadi oofate akka kana jechuu barbaade waa'ee murtii guutoo keessatti murtii guutoo si yoo ka gaafattu taate hedduu namatu haasaa malee sheekaan roobee waan takka keessaan qabu harka takka keessaan qabu jee afaan isaatiin dubbate viidiyoon isaa kinoo buufadhee gadi jira homaa sheekaa roobee wanna godhe hin jiru harka keessaan qabu dhimma kana keessa harkaan qabu jee dubbate asirratti viidiyoo isaa buufadhee qaba erga asirraa bahee booda asirra gadhiisa viidiyoo isaa na eega erga asirraa bahee tiktokii irra gadhiisa ilaalta yoo an kijibaanaan jettan buufadhee jira gadhiisa akkana. Thank you. Galatoom murtii guutoo fi sheekaa roobee kana fakkaataa san qofaa miti ustaaz Muhammad Bayaan ustaaz Hamzaa Sheekh Jaabir Hamzaa Ibrahim Hamzaa Haji isaanoo sheekha maaltu walitti isin fide
I think video kan kee tokkollee arkeetiin ture osoo lubbuun jirru jara kana awwaalaa ka jetteer Hamzaa Hajii keeppii wajjin awwaalaa isaaniinoo maaltu walitti isin fide Maamad Bayaan Hamzaa Jaabirii fi Hamzaa Ibrahim fi Hamzaa Hajii maqaa Hamzaati sadeen Galatuuni jara sadeenitti afranitti taruun tura Maamad Bayaan irraa dubbanna. Maamad Bayaanis akka nama tokkootitti nama waaqa raasisu. Sheekaa fi durriyyeen takkaa miti. Wanni sheekarraa argamte har'a doolaaraan sharafamti diinaaraan sharafamti akkuma ani 180 qabadhe jedhe kana akkam jedhee namni olii dubbise wanni sheekaa olii gadi bubbifamti. Jalqabarraa namni itti dhaabate Maamad Bayaanaan maaliif karaa diinii keessatti malee isa jibbeetii miti duniyaan irraa fudhateetii miti diinii keessatti hin qabsaa'e ammallee nama diinii yoo inni akkasiin dogongore fuulduran dhaabadha innis yoo an dogongore fuuldura kiyyaa dhaabata takka jedhee yeroo inni booniyyeef booyu sanirraa maali kun ka booniyyeef booyu maali namni akkanaa nama sheekaa ta'e yookaan osoo wal fuudhanii wal bira jiranii namni wal dhaba nikaa hidhataniitu namni wal dhaba yookaan gosatu addaan baasa yookaan dhafabbatu ammoo xiniin dida yookaan durbiyyee wayiitu jedduun qaca'u godhee jara addaan baasa maali kun ka dhibbaan dhibbatti jaalate yoo jaalate parsantii 50 hir'ise parsantii 50 jaalatu gaafa isii parsantii 100 godhee isii malee hin jirtu jedheetiin hin jedhe maarree waraqaa matarra maratee deema kaalsii luka takkaatiin ispaaltiirra deema maali kun hawwiixanni booniyye kiiffanni booniyye arbaan booniyye taa'u booniyye deemu booniyye nyaatu booniyye dhugu booniyye azaanu booniyye salaatu booniyye salaama baafatu booniyye maali jedhee itti qara'e namni sheekaa akkana godhatu namni ammoo nikaa ammootiin wayita eega hidhatee yoo manatti hin galchin dura maal jedha beektaa yaa rabbi yoo keerii naa qabaatte mana kiyyatti qabi yoo keerii naan qabaatiin isima nikaa irraa qabu tana tabagatiyye akkana malee ammas maali namni sheekaa nikaa eega hidhate booda asirratti fiduun intalli intala isaati sooshaal miidiyaa irra fiduun maali intala nama maraati numa mara fuudhee barisi waliin fuudhe maali jennaan nikaa irraa qaba dhiirsaa asirraa galfatuu qaba karaa keessaati waa'ee jaalalaa itti haasa'atuu qaba waan barbaade itti haasa'atuu qaba asirra jaalala ibsaaf asirratti waa'ee boonii akkana nagooti akkana booniyyeen akkana ta'e jedhan har'a isiin si argatte likkii kee argatte gaafa ammoo manatti galfatte haada sitti hidhatti taa ol ka'i cidhan baan dhaqin taaziyaa baan dhaqin birrii ammoo tiniin taaziyaa anas sikken birrii cidhaallee anas sikken waa naa godhi naa bilcheesse luka naa dhiqi masoobirraa fudhadhu garuma isiin si ajajje deemtaa isin si fuudhe malee ati hin fuune akhlaaqa nama diiniitii nama sheekaatii miti ammas ammoo namni sheekaa maraatee hagan umra ga'ee lubbuu ufidhee haada kokkeetti ufidhee qabattoo ufitti ufinidhu rabbi quraana keessatti hadiisni rabbii sibiran jiru maali yoo musiibaa sitti galte ammootiin akkatti obsu qabani mu'minni ammoo ajaballi amri ilmu'miniin amrahu kullahu lahu walaysa zalika liyadi illa lilmu'miniina sabatu sarra'u shakara fakana khayran lahu wa inna sabatu darra'u sabara fakana khayran lahu mu'minni ajaa'ibuma qaba amriin mu'mina ajaa'iba nama tokkoon taane mu'mina malee yoo keeriin takka isa tuute mu'minni galata galchaa kunillee keeri yoo ammootiin musiibaan takka itti galte hin obsaa kunillee keeri jechuun ati sibira jira maaf ammoo haada ofitti bal'isee maaf akkana ta'a jechuun akka wayita sanii irraan dhaaban dubbiin an jedhe sun ammoo rabbii kiyyu jechuun akkuma amma kaa roobe adaamana fakkaatuun amma kaa adaama fakkaattee akkuma san rabbiin addaan baase waan amma an jedhette sheen viidiyoo wayii namni dalagee sheeni kun irraa gaa jedhe tokko wallaahi yookaa kennama wayii kenname yookaa sheeni roobee irraa gaa jedhe osoo jedhuun dubbiin tun marti dhuftee booniyyeen keessaan fincila kaaftee nama biraatti kunillee maali akkatti bulchan booniyyee kunin azaansisa karaa keessaatiin booniyyee hiimoodhaan kunin qaamsisa kunin salaachisa kun salaama baafachiisa Maamad Bayaan ammoo gara biraa jira akka kanatti amriin deemtee inda'um silaa Maamad Bayaan asirra na dhungatuu qaba maaliif jennaan akkuma kiyyu jechuun amma kaasuun ani osoo hin beekin anaa keerii taate ani isaa dubbatuun silaa sababaa isaa ta'e intalli musiibaa mana isaa akkan seenu silaa osoo seentee fitnaa hedduu kaa wayiif rabbi irraa qabe intala sana isiin har'aa osoo mana isaan galiin akkana isa gootee ibiddarra isa keette eelee ibiddaa irra ka ibiddi jala hin jirre isa gubde gaafa mana galte maal gooti ardaa qabaa namni kun jedhee atuu viidiyoo wayii irra waraabde yaa harargee qabadhaa nama keessan maali ardaa ilmi namarraa baya
mukarraan bayu ardaan qabu yoo itti ammootiin fuudhanii manatti hin galan intala akkanatti ammootiin qaamni saalaa isii marti ammoo ala jiru sila ardaan maal jedhee manatti seensifata sila haadhaaf abbaan maal jettee manatti seensifata sila intalli tun ammoo kanaan beekamte namni kararraa wayita deemu manaan baasaa dawwalee dooniyyee koottu jedhaan intala tana namni sheekaa irraan malu namni sheekaa ammootiin ilaal waan akkanaa fuudhuun baxaraan akkanaa fuudhuun hin ta'u maali ammoo arargee nama keessanii qabattanii jedhe achirra bumbun jettee atuu akka narratti viidiyoo dalayti. Galee sababaa ta'ee fi waa malee hin dubbadhu waa malee namarratti hin dubbadhu yeroo jalqaba lafaa ka'ee illee namatti hin dubbadhu yoo namni waan godhe gama kiyyaan nama irra dabu. Diinii keessatti abba fedhe hin dhagaye diinii keessatti hin boba'aa ni finiina. Akkuma rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam laa yantaqimu li nafsii nama isa waa godhan haaloon bayu. قالوا إذا انتهك حرمة الله كبجار ربي يودي جميل إلا لن وانتفكت أوداجه رسول أمه هارني من برر البياني سجري القاسني أكنا ما دينينا لولا ورانا دينينو دبتني ما بالكم مالي هالي تطاق أكنا قدرت يعني سببا سني فرد الربوني بيجار بيراقا حتى ندبي بوني سو انت دريه إسلام ما سنتي في ملء والله دريه نسيبه تنجرو جي ردل ما انت اللي كنا karaa keessatti kan nama gaafate maali jedhu nuti namni diinii seene diinii irraa ammoo islaamni nama baasa jedhanii fi malee intala tana awwaluma itoo isiin dhufte faalkaan isiin aan tolle jedhe durri jedhan tallitu maal intalli akkanaa jedhe lole isiiniyyuu isiinuu viidiyoo narratti dalage waa malee namaan hin jedhu tamaamma bayaan achirratti kaanuma diinii irratti qabe waa'ee ammoo diiniitti waliin nu fide achirraa qabe gadi dhiisuu dide ammas waan tokko yoo argu haala tokko irraan jibbee maali ati namni jimaallee yoo ammoo wanni jedhe rakkoo karaa xiqqoo akkana qabatee afaan keessa akkanatti wanni godhaa kitaaba qaraa'isuun hadiisni tartiiba qaba jechi rabbii tartiiba qaba namni nama waa irraa fudhatu laallata sheeni taa'umsa laallata deemsa laallata namni diiniin irraa si fudhatamu nama akkami jechuu atuu ni beeyta namni diiniin isaa sii liqimsamu namni ati isaa kabajaa gootu nama diiniiti jette suuraa isaa ijoolleen xixiqqoon marte olii gadi deemtee olii gadi mataa olii gadi gootu akka abbaan of godhe bakka abbaan of kaaye asirraa ammoo tini yoo waa jedhullee lol akka kanaa miti akkaatni diinii akkanaa miti asirrallee jimaa ammoo tini gaafa qamaatu dhiisi waan barsiisinii taa'e gaafa ammoo tini waa afaanii hin qabin waa barsiisi osoo afaanii waa qabdu asirraa afaan yaasaa wanni hin jedhin asirraa waa nama hin barsiisin kunis ammoo adaba nama sheekaatii miti musxalaa hadiisaa keessatti nama kararra waa nyaataa deemu hadiisa isaa irraan fuudhan seera warra musxalaa hadii nama kararra waa nyaataa deemu hadiisa isaa irraan qaraan sheeka sanirra kanaafuu akkatti teettee akkatti waa ammoo hin dubbatu laalladhu jedhe lolaan maali namni adaba hin qabne jedhe kanatu waliin nu fide achumarraa narraa ammoo hin dhaabatu deemu makiinya qaadu ana homa lama akkaawuntii kiyyarratti akka naa galchuu takkaa yoo waan an barreesse san badiirraa na deebisee anatti gongore jedhee alhamdulillah jedhee nama san sammuu isaa dhungadhu namni narraa dubbatu mala takka akkaawuntii kiyyarra galche osoo an hin beekin takka anatu dogongoree ilma namaa ta'e illee dogongore olumaa illee dogongore karan na deebise alhamdulillah rabbil alamin haganuma jedhee kunniin dhiisaan bira dabra nama na faarsuurra nama naqee ku jaaladhaan waa lamarraa qullaan ta'u ilma namaati hin dogongora aalimnis ni dogongora yookaa osoo an hin beekin waanaan jedhe osoo hubatiin waanaan jedhe viidiyoo cicciramtu argee waanaan jedhe namnummaan narra waraabeef narra waraabe akkaawunti irraa qaba haqiiqaa dubbiisanii nu bane takkaa yookaa anumatu yookaa mucucaatee waan san dogongora kiyya san dubbate alhamdulillah irraa deebi'a haganu kaa jara afraniitti sii deebi'a amma bankan Hamzaa sadeen Hamzaa Sheek Jaabir Hamzaa Ibrahim Hamzaa Kaan Hamzaa kaanitti siyaatee ka Sheek Jaabir yeroo hedduu ani mana isaanii seena haasawa isaa falmii ni godha namni hedduun ni dhiise Hamzaa Sheek Jaabir dhugaa dubbatuuf ulamaa'ii argeen ulamaa'is qabdi hin beeytanii ulamaa'ii jajjaba qabdi kan nuti hawwe ni dhiise karaa keessaatti namni hedduun gorseellee nama hedduu mashaayika waliin dubbadheellee anillee bara akkana goone jedhanii ani garuu maaliif istiseen badaa yoo sababaa ta'ee fi reefa firaa torba gaggara galchanii yoo waan tana naa fudhate jee ima seen osomaa namni na dhoobu nama adaba hin qabne nama ammootiin ati kana bi'in kaa'u seeni uf xiqqeessuu eeka roobeen aan jedha numa seenaa
haa ta'u eeganaa namni kun hisaabaa bahee jennaan biloog gatee yoo tana biloog gatee mana isaallee hin seenu jedhe bilookima isa gate erga biloo kan gate booda ammoo sheek maalii jedhee amma ofiin hin jedhu waanaan jedhe sheek maalii gurbattii maalii tana naan jedhe Hamdaa Ibraahimis irra dhufee waa'ee viidiyoo hedduun irratti waraaba. Ana osoo takka waa'ee Hamdaa Ibraahim fa'aan dubbannee iyyuu waraaba. Hin dubbadhu iyyuu namarra waraaba. Viidiyoo amma muree kitaaba barsiisu gadhiisu. Hadiisa nabii sirrii qat godhee ahlu sunna wal jamaa namaa himaa. Narratti qaba namni kun jajjabni agarra. Wallaahi rabbi barakaa si haa godhu naan jedhan. Kuni ka aqliin dhufe kan baratin maal jedha? Kitaaba aqlii ufiitti oofa akkanatti miti akkana fassaramuu miti isheen roobee waan jedhu caqasnaamee jedhee akka nama narratti waa waraabu himatiisa. Hamdaa Haajiis wayitii ammaan asuulee 1880 jedhe kana waa jedhu viidiyoo guyyatti gise torba waraaba. Waa jedhu anaa jaartii maangudditti Harargeetti qarqaarsa godhiif jedhee namni waasaappii wayii Ziyaad namni jedhamu wayii Ziyaad Baaleeti wayii eenyu waasaappii isaa biloogatee awwala rabbiif si jaaladha jedhe tiktookii kiyanii hordofu ol seensisa hedduu na jaalata waasaappii lakkoofsa kenneefi gara Keeniyaa kana jira maanguddittii wayiitu jira sheeka isin nama qarqaarsiftanii maanguddoo hedduu qarqaarsiftanii rakkataa hedduu qarqaarsiftanii waa makiinaa sii kafalaa Harargee dhaqii maanguddittii isin qarqaarsinaan jedhe ani daataa waggaa narraa dhumate daataan qabu akkam godhannaan anas sii guutaa naan jedhe daataa waggaa meeqaa naan jennaan 6,000 jedheen amma 10,000 seene qayyee naan jedhe dhaqee teelee keessa waasaappiin sagalee kaa'eef amma ijiraachishiin dubbadhu dafiitii warra teelee 6,000 guuchisiise niin deemaa jedhee sagaleen akka jedhe Hamzaa Haajii fuudhee maal jedhe intalo maanguddittii ammootiin hin qarqaaruuf 6,000 kennitan malee jedhee waan bar walitti fidanii jedhee haasa'e wal'iyaadu billaahi ana akkaawuntii irratti hin galuulee waytii kan wal'iyaadu billaahi waasaappiin isaa bilooggate bilookii keessaa baasee yoo isinitti beekinu amma Hamzaa wanni jedhama maqaan isaa Ziyaad Baalee Keeniyaa jedhama jedhe walitti qabee maraa maal jedhe jarri tun awwaalamuu qabdi afran huje murtii guutuun illee itti dabale maaliif wayitanu jirru wayitonni hayyoonni jiran awwaalamuu qabanii gaafa nu deemne uummanni kun ruuhiin keessaa baatu israafa ta'anii hin awwaalamanii gaafa nu jirru kabajamaa wayitanuu qaban kana biyyee mootiin biyya keessa kakkaa'amanii awwaalamuu qabanii maaliif jennaan qalbii jaraatu du'e rabbi quraana keessatti kake qalbiin keessaa duutee jedhee rabbi quraana dubbata du'oodha isaan du'oodha namni ilmii rabbii irraa fagoo namni daangaa rabbii irraa fagoo du'aa jedhee rabbi waame ammallee eega rabbi du'aa jedhee waame anjiraa jedhee waamu haa awwaalamtuu biyyee keessatti haa awwaalamtuu Hamzaa kaan ammoo keeppima irra kaayaayyuu jechuun kuni balaagaa qaba jechi kiyya balaagaa of keessaa qaba zaahiratti fida uffata irraa baasa awwaalaa jechuu osoo hin ta'in tiktookii isaallee bilooggata awwaalamtee hin jirtu jara tana rabbitu awwaale rabbi dubbate daangaa rabbii dabarsite quraana rabbii inkaarti hadiisa nabii inkaarti aqliidhaan deemti aqliin basarti maarree ummanni kun du'oo qalbii jaame du'oodha waytanu jiran ammootiin nullee murtii itti baafne kiinoo du'oodha awwaalaa ajin awwaalaa jechuun ammoo biyya akkanumatti irratti jirama kan awwaalaa ta'u ta'in awwaalaa jechuun bilookii magataa isaaniiyyuu rabbi quraana keessa du'oo jedhee awwaalamte awwaalaa akka waan hin jirreetti laalaa jedheen bakka qalbiitu ammoo awwaalame akkas jechuun haadaa huwa ammallee irra deebi'ee awwaalamte jarri rabbi jara haadha qabu jedhi malee atummaanuu jedhe rabbi jara haadha qabu malee du'oo namni quraana rabbi aqlii fiitiin fassare hadiisa nabii aqlii fiitiin fassare du'aadha inni ammootiin osoo jiru du'e waan ta'eef rabbi quraana keessatti dubbate hadiisa nabiitu hadiisa keessatti dubbate jiraa du'oodha waan ta'eef nama jiraa du'aa rabbi du'aa jedhee waame nu du'aa jedhee waamna ammallee jiraa miti ammallee jarri. Okay, namoonni anilleen kan hin arge waan ijoolleen tun Harargee tahanii fi sheekaan isaan afranuu irratti waraabee jiranii sanumaa san jidduutti gaa asliin illee walitti buutanii akka wanni kun gandaan waliin qabanne namoonni cinaanis arge already aslii wajjinis araara buustan fakkaata. Waa'ee aslii already araara buustanii irra deebi'anii haasawuun waan barbaachisu natti hin fakkaatu yoo haasawuu barbaadan sanillee ni dandeessanii.
Kanaan wal qabatee amma obboleeyyan keenya kana waliin wanni araara walitti araaramuuf isin daangessu yookiin wanni isin wal gootan nama walirraa ajjeesta wanni biroo ni jira wanni isin daangessu araara walitti araaramuuf maaltu isin dhorte? Wanni dhadhoogu guddaan ni jira anjara tanatti araaramuuf. Yoo jarri karaa sirriitti deebitee hadiisa nabii barattee aqliin fassaruu dhiiftee jecha rabbii aqliin fassaruu dhiiftee duruuma kitaabillah heessumaa daara jedhanii kitaaba jala deemaa jedhan malee nutu kitaaba jala deema malee kitaabni nu jala hin deemu. Yoo jarri deebiteetiniin jette obboloowwan kennaa gariin hadiisa inkaaree islaamummarraa iyyuu bahe islaama jettanii malee hadiisa namni tokko inkaaru kaafira. Yoo rabbi jara baraaree deebi harka kiyyan jirtu hidaayaan tawfiiqaa harka rabbii jirti. Hidaayaa kadhannaaf yoo deebite obboloowwan kiyyaa wanni araara na dhooguun jiru maadaama jarri ammoo quraana rabbii immoo aqliin fassartuun hadiisa rabbii aqliin fassartuun qaraa jarallee bilooggate mana jaraallee araaraa miti. Osoo ammoo waan jiru duniyaa kana mara sii kenne naan jedhanii hin araaramu rabbiif keessatti jibbe alhubbu fillaahi wal bughdu fillaahi rabbiin keessan nama jaalatu rabbiin keessan nama jibbu. Tawhiida jechuunu baraa'aaf walaa of keessaa qaba. Nama ammoo bid'aa nama shirkii nama fiskii jibbuu isallee jibbuu fiskii isaallee jibbuu bid'aa isaallee jibbuu shirkii isaallee jibbuu.